Ashamar kafuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa jirtu isiniin jecha har'a tooppikii chapter 2 isa sadaffaa paartii sadaffaatiin walitti deebinee jirra. Tooppikiin paartii sadaffaa keenya irratti har'a nuti waliin barru akkuma yeroo darbe waliin dubbanne paartii sadaffaa waa'ee utilitarianism kan jedhu walitti deebina waliin jennee jirra. Utilitarianism is one of the subclasses of normative ethics. So today, inshallah, we will see what is the definition of utilitarianism, what is the characteristics of future of utilitarianism, how we can define the word utilitarianism by different scholars kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf akkuma maqaan isaa ibsutu utilitarianism jechuun jecha gurguddoo lamarraa dhufe utility kan jedhu economics keessatti ni beektanii utility jechuun bu'aa yookaan mi'aa wanti tokko waan tokkoof kennudha. Inni itti aanummootu tarianism jechuun university takkaa'u general jechuudha. Kanaafuu utility waan waliigalaatiif kennamu takkaa'ummootu greatest goodness for greatest members or greatest people dha jechuudha. Kanaaf mee haalaallu according to utilitarianism an action is based which procures or provides the greatest happiness for the greatest members. Lala according to utilitarianism akkawara utilitarianism itti actionin tokko takkaa'u gochi tokko best dha kan jedhamu takkaa'u morally good kan jedhamu yookaan morally right kan jedhamu yoo maal ta'edha if it provide or the action which procures or provide the greatest happiness or the greatest satisfaction or the greatest utility for the greatest members or for the greatest people is known as what? Best action according to utilitarianism. Akka warra utilitarianism itti gochi tokko gaariidha kan jedhamu moraalidha kan jedhamu yookaan gudiidha kan jedhamu yookaan rightidha kan jedhamu yoo gammachuu guddaa membarii hedduuf kan kennu ta'e takkaa'ummootu happiness guddaa yookaan immoo satisfaction guddaa yookaan utility guddaa bu'aa guddaa miseensa hedduudhaaf takkaa'u miseensa baay'eedhaaf yoo kan kennu taate maal jennaan gocha saniin that action is what morally good, morally right and also ethically acceptable jennaan jechuudha gocha saniin. Garuu warri mootuyyuu egoismii akkana hin jenne jechuudha. Maal jedhaniini bakka kana the action is based which provides or procures the greatest happiness for the individuals or for their own jedha warri egoismii. Garuu warri utilitarianism mootu greatest happiness for greatest member jedhanii ibsan jechuudha. Activity kana laaluu dandeettanii activity kana maybe qormaata irratti isinitti dhufuu danda'a dheeradha dubbisnee waliin hin geennu waan ta'eef ofirraa laalatti this activity is the best examples of what the utilitarianism dha jechuudha. Qormaata irratti illee akka tasaa isinitti dhufe ofirraa laaltanii jechuudha. Kanaaf wanti nuti beekuu qabnu you can consider jedha laala bakka kanatti erga definition utilitarianism allaale waa'ee utilitarianism kana baruudhaaf wantoota armaan gadii kana consider gochuu qabna xiyyeeffannaa keessa galchuu qabna jechuudha. Yeroo waa'ee utilitarianism barannu takkaa'u waa'ee utilitarianism yaadannu wantoota kana afran yaada keenya keessa takkaa'u xiinxallaa keessa galchuu danda'uu qabna jechuudha. Ilaalcha keessa galchuun dura eegama. Traditional moral principle isaati jechuudha. Traditional moral principles in utilitarianism dha jechuudha. Jarriin kunniin afran tokkoffaarratti let your conscience be your what? Your guide. Ati conscience dhaan hoogganamuu qabda. As I taught you in psychology, especially under superego, there are two parts of superego. The first one is what? Conscience and the second one is what? Ideal ego. Ideal ego fi waa'ee wanti isin barsiisa jedhee yaada. Conscience isin barsiisa jedhee yaada. Kanaafuu conscience psychology keessatti akka isin barsiisatti maal jedhee isin barsiise? Conscience means a part of our mind in which we are feeling a bad, we are feeling a regret if we did a bad things and the space in which we feel proud if we did
a good thing. Yoo waan gaarii dalagne bakki itti boonnu takkaa'u bakki gammachuun itti nu dhagahamu yookiin yoo waan badaa dalagne bakki sheenaan itti nu dhagahamu maal jedhama conscience jedhama jenne waliin barreechuu super ego bakka guddoo lamatti qoodne ideal ego fi conscience jedhee bakka lamattis ni qoodee conscience definition isaa psychology keessatti akka isin barsiisetti maal jedhee isin barsiise conscience jechuun kutaa sammuu keenyaa keessaa kan nuti waan badaa yoo dalagne sheenan itti nu dhagahamuu fi waan gaarii yoo dalagne gammachuun takkaa'u waan sani boonuun nutti dhagahamuu jennee barree kanaafuu ati guiding kee takkaa'u hogganaan kee wanti si masaku as keessatti wanti si qajeelchan kee maal ta'uu qaba waa'ee utilitarianism ni qabda jedhamuudhaaf takkaa'u utilitarianism principle hordofte jedhamuudhaaf guiding kee conscience ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun yoo waan badaa akka tasaa dogongortee dalayde sheena'uu qabda namarratti. Waan badaa yoo dalayde yoo waan gaarii namaaf dalayde mootu greatest happiness for greatest member yoo dalayde proudin si dhagahamuu danda'uu qabaata jechuudha. Kanaafuu principlein ati ittiin hogganamtu guiding kee conscience ta'uu qabaa jechuudha. Utilitarianism personii keessatti hirmaachuudha. Inni lammaffaa do whatever is most loving yeroo makamuu jedha takka haala kamuu keessattuu ati dalagi jedha maal dalagisin jedha most loving waan hedduu jaalatan waan namoonni hedduun jaalatan waan hedduun isaanii jaalatan takka greatest memberin waan jaalatan dalagi jedha. Kana jechuun majority ilaali jedhati majority nama waan san jaalate taananii waan san dalagi jedha. Do whatever is most loving waan hedduu jaalatamu takka waan namoonni hedduun jaalatan dalagisin jedha. Inni sadaffaan immoo golden rule ati hordofuu qabdu jedha. Rulein yeroo kamuu duuba hin deebine akka golden ruletti kanatti fayyadamuu qabdu seera warqiitti kanatti fayyadamuu qabdu do to others as you would have them do to you jedha. Namarratti dalagii jedha waanuma namni sirratti dalaguu feetu sanii jedha takka humootuyyuu namarratti dalagii waan namni sunis yoo sirratti dalagesii ta'uu jedha. Fakkeenyaaf ati nama yoo kan miitu taate nama miidhuun duratti namni yoo namiidhe hoo nin jaaladhaan ka jedhu laaluu qabda. Fakkeenyaaf ati yoonif nama gargaarte namnis akka si gargaaru ni feeta. Kanaafuu namarratti gocha tokko raawwatuun duratti gocha san sirratti jarri yoo raawwatan akkami ka jedhu laaluu danda'uu qabaata jechuudha. Golden ruling kee hogganaan waliigalaa kee kana ta'uu qabaa jechuudha. Ati waan namarratti hojjettu san kan jarris yoo sirratti hojjetan si ta'uu qabaa jechuudha. Inni kun golden rule si ta'uu qabaa. Gaafas nama miitu jechuudha. Everyone cannot harm any human being if he use this golden rule. Golden rule kana yoo kan fayyadamu taate namni kamuu ilma namaa miidhuu hin danda'u. Osoo golden rule kana kan qabanu taate waan namni akka nurratti hojjetu feenu namarratti osoo kan hojjennu taate nama miinu. Sababbiin isaa nuti abbaan fedhee of miidhuun fedhu ka. Abbaan fedhee namni miidhaa isarratti raawwatu waan hin feeneef atis nama miitu jechuudha. Gaaf principle kanaan hogganamte jechuudha. Inni afraffaan immootu inni dhuma always keep your promise. Yeroo kamuu waadaa kee kabaji jedha. Waan akkana isiniif godhaa jettee waadaa nama galte taana waadaa san kabaji. So those four are the traditional moral principles of what utilitarianism that we have to consider while we are remembering or while we are participating in the utilitarianism. Yeroo utilitarianism keessatti hirmaan yookaan utilitarianism waa isa yaadnu principle kan afran beekuu danda'uu qabaanna sammuu keenyaa bahuun qabu jechuudha. Kanaaf inni itti aanu unlike egoism jedha. Faallaa egoismii akka egoismii sanii miti faallaa egoismii utilitarianism is a what? Is a maximization of goodness with what? The greatest goodness for greatest number and not merely what? The good of the agent. Lala. Faallaa egoismii akka egoismii sanii miti utilitarianism jedha maximization of goodness. Gaaromina tokko takka waan bu'aa qabu tokko heddummeessuudha jedha. With what? The greatest goodness. Waan gaarii hedduu waliin gaaromina tokko heddummeessuu akka guddisuudha jedha. Eenyuuf? For greatest number. Miseensota hedduudha fi jedha. Not what? Not merely the good of the agent. Maal heddummeessuu miti garuu maal heddummeessuu qofaa miti
Goodii ejentiidhaaf ta'u qofa. Ejentii jechuun raawwataa gochichaa qofaaf ka ta'u. Fakkeenyaaf waan isin beekuu qabdan ka as booda jiru kun definitionii maalitti inni kun laala. Inni kun merely the good of the agentiin kun definition of maalidha? Definition of egoism jechuudha. The definition of egoism is what? Egoism is maximization of goodness with the greatest happiness for merely the good of the agentee. Maal qofaaf agentii akka raawwataa gochichaa san qofaaf maal heddummeessuudha? Guddinasi heddummeessuudha egoism. Garuu utilitarianismiin immoo guddinasi heddummeessuudha. Gaaromina heddummeessuudha. Kan gammachuu hedduuf keessaa qabu eenyuuf? Membarii hedduuf. Malee agentii gochichaa takka raawwataa gochichaa saniif qofaa miti jechuudha. Akkasitti ofirraa ilaaluu qabdanii qormaata irratti yoo isin gaafate utilitarianism is a maximization of goodness with the greatest happiness for merely the good of the agent yoo isin jedhe false ta'an, not merely the good of the agent ta'uu qaba jechuudha definition utilitarianism. Garuu definition egoism immoo egoism is maximization of goodness with the greatest happiness merely for the good of the agent ta'a jechuudha. Akkasitti ofirraa adda baafachuu danda'uu qabaattanii kunis garaagarummaa utilitarianism fi maalin qabuudha? Egoismiin qabuudha. Egoismiin guddinasi eenyuuf heddummeessuudha? Agentii takkaa'u raawwataa gochichaa san qofaaf takkaa'u oowwanii of mataa namicha saniitiif qofa guddinasi greatest happiness waliin heddummeessuudha. Utilitarianismiin immoo guddinasi heddummeessuudha membarii hedduudhaaf malee namicha san qofaaf miti jechuudha. Maybe namicha sanis dabalatuu mala garuu namicha san qofa osoo hin taane namicha sanii fi membarii birallee dabalatee parsantaa guddaa parsantaa 50 ol ta'uu qaba jechuudha. So there are many types of utilitarianism. The first type of utilitarianism is classic utilitarianism. So now we are going to see the definition of classic utilitarianism. This classic utilitarianism is one of the types of utilitarianism which developed by Greek philosopher Epicurus. Greek philosopher Epicurus jedhamuun bara 342 hanga 270 BC takkaa'u mootu before century kan developed ta'edha. Who stated that inni kun maal state godhe mootu Greek philosopher Epicurus jedhamu kun wayita classic utilitarianism ibsu theory isaa keessatti maal state godhe? Pleasure is what? The goal nature ordained for us jedha. Pleasure gammachuun takkaa'u mootu mirqaanni the goal nature ordained for us. Goolii takkaa'u mul'ate yookaan kaayyoo uumadhaan nuuf kennameedha jedha. Gammachuun takkaa'u mirqaanni takkaa'u mootu maalin satisfaction kun maal jedha? Goolii takkaa'u mul'ate yookaan kaayyoo uumadhaan nuuf kennameedha takkaa'u uumadhaan nuuf hayyamameedha jedha. Kana jechuun uumamaan uumarraa nuuf hayyamame takkaa'u uumamaan uumadhaan nuuf hayyamame jedha. Kanaafuu pleasurein maalidha? Goolii uumadhaan uumarraa takkaa'u waaqarraa nuuf hayyamameedha jedhanii waan kana state godhe jechuudha. Greek philosopherin Epicurus jedhamu kun bara kanarratti it is a standard by which what we judge everything good. It is a standard. Inni kun safartuudha. Maaltu safartuudha? Pleasurein kun. Pleasurein kun safartuudha. Safartuu maali? By which we judge everything good. Kan waan hunda nuti gaarii ta'uu isaa ittiin murteessinu takkaa'u ittiin safarru. Safartuu nuti waan kamuyyuu gaarii ta'uu isaa ittiin safarru maal jedhama? Pleasure jedhama. Kanaafuu pleasure Greek philosopherin Epicurus jedhamu kun bara kanatti karaa lamaan ibse. Karaa lamaan inni ibse tokkoffaa pleasurein tuni goolii takkaa'u mul'ata uumamaan uumarraa nuuf kennamteedha tokko. Lammaffaa mootuyyuu pleasurein tuni safartuu nuti gochi kamuu takkaa'u wanti kamuu gaariidha jennee itti murteessinu. Gaaromina wanta kamuu safartuu nuti itti murteessinuudha jedhee lafa kaa'ee jechuu pleasure kan. According to these views, akka ilaalcha Greek philosopher Epicurus kanatti rightness and wrongness are determined by what? By pleasure or by pain that something produces.
Kanaafuu akka ilaalchisaa kanarraa hubannetti akka Greek philosopher Epicurus kaayetti maal jedhe waan ta'eef pleasure is standard by which everything good waan jedhee jiruuf akka ilaalchisaa armaan olii kanatti gaaroominaa fi hammeenyi takkaa gaaroominaa fi badinni gocha tokko kan inni determined ta'uun by what? By pleasure or what? By pain. Pleasure takkaa gammachuu inni oomishu yookiin immoo pain hammeenya inni oomishu irratti hundooyne gochi tokko badaadha gaarii jennaan yoo inni painii ka oomishu taate if something is produce a pain then we consider that action as a wrongness and the reverse of this if something produces a pleasure then we consider that action or that thing as what? Right. So Epicurus' theory focused largely on the individual personal experience of pleasure and the pain. Epicurus' theory kun kan inni irratti xiyyeeffatu largely heddummi namaa irratti xiyyeeffatedha. Individual's personal experience of pleasure. Akkaataa muuxannoo takkaa'u beekumsa namni tokko waa'ee pleasureii takkaa'u peenii itti beeku. Nama tokko biratti wanti tokko peenii ta'uu danda'a. Wanti ana biratti peenii ta'e nama biratti pleasureii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma ana biratti nyaata soogidda irra tare nyaachuun ana biratti peenidha. Nama biratti mootu nyaata soogidda akkasitti irra tare jaalata. Nama tokko biratti nyaata soogidda hin qabne santuuyyuu pleasureii kennaafi nama tokko biratti nyaanni soogidda hin qabne pleasureii kennu. Nama tokko biratti mootuyyuu saalqunnamtii hin ayyamamne takkaa'u seeraan alaa raawwatuun pleasureii kenna. Nam tokko biratti mootu peenii kenna. Asumatti nama tokko aarsa. Fakkeenyaaf namoota amantaa hordofan akka malee isaan aarsa. Maaliif jennaan amantaan isaanii ayyamu waan ta'eef garuu isa saniif immoo isa waa'ee amantaan beeku takkaa'u isa fedhii lubbuu isaa jalaa deebi'uu dide saniif immoo pleasureii kennuu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu Epicurus theory kan irratti xiyyeeffatu largely heddummi namaa irratti individual personal experience of pleasure and the pain. Muuxannoo namni dhuunfaa tokko pleasureii fi pain irratti qabu. Kana jechuun nama irratti pleasureii fi painiin kun garagaraa jechuudha. To the extent he advocated a version of what? Ethical egoism. Nevertheless, Epicurus inspired the notion of what? General happiness. That is what? The pleasing consequences of what? Actions that impact others and not just the individual. Nevertheless, Epicurus inspired kan inni hubate kan inni barate asirra the notion of what? General happiness. Gammachuu waliigala that is what? The pleasing consequence of what? Actions that impact others. Not only what? Individuals. Akka egoismii san individually qofaaf general happiness kan maddisiisu kan inspired godhu osoo hin taane kan nama biraatiilleef maali general happiness kana maddisiisu ta'uu danda'u irraa hubate jechuudha. Classical utilitarianism kana jalatti jechuudha. Akkasumas classical utilitarianism appear in the writings of what? Two English philosophers and social reformers. Classical utilitarianism kuni kan inni mul'ate barreeffamoota falaasama Ingilizota takkaa'u falaasama Ingilizii lamaa fi akkasumas social reformera gidduutti mul'ate jedha classicaliin kun. Kanaafuu salphumatti classical utilitarianism yoo inni kan isin gaafatu ta'e classical utilitarianism keessatti the nature principle takkaa'u nature goalin pleasureii ta'u akkasumas immoo wanti goodii fi baadii tokko itti ramannu pleasureii akka ta'e asirraa hubachuu danda'uu qabaatanii jechuudha. Akkasumas classical utilitarianism kun kan inni argame barreeffama philosopher Ingilizii lamaa fi akkasumas social reformera lama gidduutti akka ta'e asirraa hubachuu danda'uu qabaatanii Jeremy Bentham fi akkasumas Stuart Mill utilitarianism irratti akkaawu classical utilitarianism irratti yaada kennan qabanii yaada isaan kennan san waliin kan laalu ta'a jechuudha. Jarri kun lamaan they were what? Secular humanists. Jarri kun lamaan mormitoota takkaawu falmitoota mirga dhala namaa turanii warra dhala namaatti dhaabbatan turanii. Optimistic about human nature. Why uumama ilma namaa takkaawu uumama dhala namaa optimisticidha. Why positive yaadaniif jechuudha. Dhala namaa kanaaf uumama dhala namaatti why isaanii waan positive warra yaadudha jechuudha. Pessimistic osoo hin taane optimistic about the human nature. Uumamuu ilma namaa kanarratti waan yaada positive qabanii jechuudha.
our ability to solve our problems without what? A recourse to God. Our one is optimistic ta'uu isaanii about human nature optimistic ta'uu isaanii irraa kan ka'e maal jedhani our ability to solve our problems dandeettiin kenna rakkoo teenna furachuudha without recourse to God. Gara gaadii takka waaqatti hirkisuun alatti takka hirkisuun malitti rakkoo teenna furachuu ni dandeenya dandeettiin kenna rakkoo kenna nu fursiisuu ni danda'a takka furuu nu dandeessisaa jedhan dandeettii maan kenna osoo gama maalitti hirkifne rakkoo kenna san takka furmaata rakkoo kenna osoo gara waaqatti recourse ngoone hin hirkifne hin deebisne ofii furachuu dandeenya tawa sanirraa kan kaan those two philosophers are considered as what optimistic about human nature while manama positive yaadanii jechuun bakka positive jechuun akka isaan dandeettii guddaa qabanitti yaadanii jechuun positive attitude qabanii jechuun takka yaada positive qabaniif jechuudha akkasumas humanistic secular turanillee jechuudha. They struggled for legal as well as what moral reform. Isaan kun kan qabsaa waa lamaa fi inni tokko seeraa fi inni lammaffaan immoo moral reformidhaa fi moraalilleen akka reformi ta'u haaromsa moraalii takkaa'u hamileetiif illee warra qabsaa jechuu kana jechuun leegaalii fi itikaaliidhaaf warra qabsaa ture jechuudha. Which lead Great Britain to make the law serve human needs and interests. Qabsoon isaa leegaalidhaa fi akkasumas moral reformidhaaf qabsaa turan kun maal lead godhe maal kenne Great Britain tanaaf guddina kenne guddina akkamii kenne akka isiin maal gochuu dandeessu isii taasise to make the law serve human needs. Seera fedhii ilma namaa guutuu fi akkasumas immootu interestii hawwii ilma namaa guutu takkaahu niidii yookaan waan ilmi namaa fedhuu fi akkasumas interestii hawwii keessoo ilma namaa kan guutu seera kun lamaan ittiin guutamu Britain akka oomishtu taasise jechuudha jarri kun lamaan qabsoon jarri leegaalidhaa fi moral reformidhaaf goote kun warra Britain waan ta'aniif jarri kun Britain fayyadamaa akka taatu taasise jechuudha kanaafu they enabled the Great Britain to make the law serve seera ilma namaa tajaajilu kan fedhii ilma namaatti fi hawwii ilma namaa guutu akka isiin tumtu taasisee jira jechuudha. Kanaaf mee German Bentham maal akka inni jedhe German Bentham illee waan jedhe qaba Johann Stuart Mill waan jedhe qaba jechuudha. German Bentham maal jedhe quantity over quality jedhe inni kan inni itti amanu amma German Bentham quantity itti amana quality caala kun immoo faallaa sanii John Stuart Mill maal itti amana quality over quantity jedhe. Quantity caala wanti suni wanti laal greatest happiness for greatest memory kennu suni German Bentham maal jedha baay'inna lallamaadha happiness inni kennu santu lallamaadha happiness inni kennu sun hedduu taate namoota hedduuf yoo ka kennitu taate gahaadha jedha. Kun immoo maal jedha happiness inni kennullee quality qabaate namni inni happiness kennu sun illee nama quality qabu ta'ee baay'inallee yoo dhabe homaan ta'uu jedha. Walumaa gala greatest happiness of keessa qaba jechuudha lameen isaaniitu haa quality dhaan illee ta'u haa quantity dhaan illee ta'u greatest happiness for greatest memory sun yeroo takka akka German Benthamitti quality dhaan dubbatame akka John Stuart Millitti immoo quality dhaan dubbatame jechuudha. Kanaafu waliin dhabu jechuudha. There are two main features of utilitarianism according to what Jeremy Bentham, both of which Bentham articulated. Future lama utilitarianism Jeremy Bentham articulate godhe lafa kaa'e kan armaan gadiitedha. The first features of utilitarianism according to the Jeremy Bentham is the consequentialist principle. They put the consequentialist principle as one of the features of utilitarianism. This means it is theological aspect. The first subclass of normativity consequentialist principle it theological aspect. According to the Jeremy Bentham, the first features of utilitarianism, which is called the consequentialist principle or theological aspect, stated that the rightness or wrongness of an act is determined by what?
by the goodness or badness of the results. Lala. Akka principally jarmi bentem utilitarianism daf kaa'e kanatti consequentialist inni kaa'eef kanatti yookaan teleological aspect kanatti maal state godha principaliin kun takka featuring kun maal aspect maal lafa kaa'e gaarominaa fi hammeenyi gocha tokko kan inni murtaa'u goodness yookaan badness inni oomisheni jedha. Dhuma eedeetiin for greatest member ifis ta'u greatest happiness takka greatest badness inni dhumarra oomishan irra dhaabbattee gochichi suni goodidha yookaan badidha jettaan jechuudha. It is the end not the means that counts. Kan lakkaamu jedha it is the end kan lakkaamu dhuma malee the means not the means that counts. Kan lakkaamu dhuma malee maali miti jedha means miti karaa miti takka jalqabaa miti jedha. So in generally the first features of utilitarianism which is articulated by Jeremy Bentham is explain that the end justifies the means, not the means justifies the end. In short, endin means justify godha xumuratu jalqaba ibsa malee jalqabni xumuran ibsu jedhee haala saniin ibsan jechuudha. Principle inni lammaffaa mootu the utility principle kan jedhamudha. Utility principle takka maqaa biraatiin maal jedhama hedonic aspect jedhama jechuudha. So this hedonic aspect or the second features of utilitarianism according to Jeremy Bentham states that the only thing that is good in itself is what? Some specific type of state, for example, pleasure, happiness or welfare. Principally lammaffaa utility principle kan jennuun kun immoo amala lammaffaa utilitarianism kan Jeremy Bentham kaa'ame ta'e maal jedha inni kun state inni kun ni ibsa only thing gochi tokko goodii kan jedhamu in itself mataa isaa kittiin goodii kan jedhamu is some specific type of state murtaa'aa irratti qofa goodii jedhamu malee state hundarratti goodiin jedhamu jedha. For example maali isaa irratti foundoone pleasure inni kennu irratti foundoone happiness inni kennu irratti foundoone welfare inni kennu fa'a irratti hundooneetiniin goodii baddi jennaan malee gochi mataan isaa goodii isa taasisuu dhabuu danda'a jedha. Kanaafuu yeroo takka takka gochichumti mataa isallee gizee itti gaarii jedhamu ni qaba. Maali inni oomishu irratti hundoone utility isaa irratti gochichuma laalta osoo resultiin eegin fakkeenyaaf hawwii resultii inni oomishu hin beekne gochichummaan akkana sitti tolee utilitiin inni qabu pleasurein inni qabuu fi akkasumas welfarein inni qabu qofa bu'aa inni qabu kana akkanuma laalte bu'aa akkana qaba wanti tokko daldalli akkana osoma daldalte resultii isaa lan daldalli akkana bu'aa akkana qaba wanti akkana nama dadhabsiisoo hojiin akkana namatti tolaa jetteetumaan namarratti falaalte utility isaatiin utility principle yoo kana hoogganamtu taate inni utility principle takka hedonic aspect jedhama jechuudha. Inni lammaffaa hedonistic utilitarianism kan jedhamu jira. Hedonistic jechuun hedonistic principle yoo kan hordofu utility principle yoo kan hordofu taate jechuudha. Views pleasure as the sole good and the pain as the only evil jedha. Views ilaalcha akka warra hedonistic utilitarianism kun pleasurein maalidha sole goodidha jedha yookaan sole painidha as the only evil. Gocha kana murteessuudhaaf pleasurein gahaadha jedha takkaa'u gammachuun maddisiisu gahaadha. An act is right if it either brings about more pleasure than what pain or prevents pain. Laala akka warra hedonistic utilitarianism gochi tokko sirriidha kan jedhamu yoo gochichi sun pleasurii hedduu peenii caalaa maddisiisuu danda'e yookiin immoo pleasureis maddisiisuu baatu peenii isa yoo ka prevent godhu taate dhukkubbii takkaa'u miidhama isaa yoo kan dhorgu taate illee gochi sun right jedhamee yaamamaadha. Bentham invented a scheme for what measuring pleasure and the pain that he called the hedonic calculus. Gocha tokko right fi bad jedhee murteessuudhaaf German Bentham wanni inni safaraa ture inni pleasurii fi peenii safara. Pleasurii fi peeniin kanaafuu akka German Benthamtti maal jedhamani hedonic calculus jedhaman. Hedonic calculus jechuun maashina gochi tokko badaa yookaan gaarii jennee ittiin murteessinu akka warra hedonistic jechuudha. Hedonic yoo qormaata irratti isin gaafate right the hedonic calculus yoo isiniin jedhe maal jettaniini pleasure and pain jettaniin jechuudha. Hedonic calculus jedhamti. The quantitative score for any pleasure or pain experience is obtained by what summing the 7 aspects of pleasure or painful experience jedha.
Kanaafuu quantitative score gochuudhaaf German Bentem quantitative hunda xiyyeeffata quality caalaa jennee miree. Kanaafuu the quantitative scoring qabxiin quantitative akka German Bentem pleasure fi pain experience safaruu irratti qabu kan inni argamu jedha kan calculation kanan argamuu danda'u maalina 7 aspects of pleasure and the painful experience isa walitti ida'uuni jarri torban sun kami 7 aspects of pleasure and the painful in German Bentem lafa kaa'e ka walitti ida'amuu qabu sun kami tokkoffaa intensity isa ida'uu duration ida'uu certainty ida'uu nearness ida'uu fruitfulness ida'uu purity ida'uu extent isa extent jechuun darajaa yookaan sadarkaa isaa purity qulqullummaa isaa fruitfulness immoo foolii takkaa'uu ofitti si harkisiinsa isaa nearness dhiyaatu isaa certainty immoo actuality takkaa obsolete isaa reality isaa dhugummaa isaa jechuudha duration yeroo inni si fudhatu intensity immoo guddina gochiisanii waan kana torbaan walitti idaate intensity ida'uu duration ida'uu certainty ida'uu nearness ida'uu fruitfulness ida'uu purity ida'uu extent jara kana torbaan walitti idaate greatest happiness score yoo kan fi kennan taate wanti sun right jedhama jechuudha qormaata irratti akka daganne hadaraa keessan gaafii lama ni gaafatamtan as keessa hedonic calculation maal yoo kan jedhamtan taate pain fi pleasure akkasumas immoo yoonif right the 7 aspects of pleasure or painful experience yoo jedhamta yoo ka'u how many aspects of pleasure and the painful experience yoo jedhamtan torban sun intensity duration certainty nearness fi fruitfulness purity fi extent jedhamanii jechuudha add up the amounts of pleasure and the pain for each possible act and then comparing the scores would enable us to decide which act to perform eka gocha kamtu raawwatuuf nuta gochi tokko raawwatuun dursee jara kana torba walitti idaate yoo scoring pleasure isa guddaate hindalayda yoo mootu scoring pleasure isa scoring painfulness isaati gadi kan ta'u taate ni dhiifta jechuudha there is something appealing about Benthem's utilitarianism it is simple in that there is only one principle to apply principle tokko moo dagachuun qabdu apply gochuu qabda yeroo kamu kan principle maximize pleasure and minimize suffering or pain principle kana yaadacha dalagu qabda jechuudha yeroo Benthem's or German Bentham utilitarianism dalaydu jechuudha maal heddumeessu pleasure gammachuu heddumeessu fi maal xiqqeessu suffering miidhaa takkaa'u pain xiqqeessuun principle ati yeroo hunda irrejechuu qabdu takkaa'u hojiirra oolchuu qabdu ta'uu qaba jedha it is scientific kun scientific ida simply make quantitative measurements and apply impartially giving no special treatment to ourselves or to anyone else because of what race gender personal relationship or religion kana laaluun qabnu principle kanatti waan kana torba wayita walitti idaanu race gender personal relationship religion laaluun qabnu kanarraa free taanet walitti idaane quantitative isa irreene apply impartially haqummaadhaan karaa impartially ta'e takkaa'u karaa haqa ta'een apply gochuu qabna jechuudha treatment nuti ufii kenna takkaa'u nama wayitiif sadarkaa amantaa isaa saala isaa fi personal relationship fi amantaa isaa laallu hin jiru jechuudha kanaafuu partiin kenna sadaffaan har'a kana fakkaata partii itti aanu partii foridhaan waa'ee John Stuart Mill kan jedhu kan walitti deebinu ta'a hamma saniif immoo horaa bulaa nagaa nuuf tura isiniin jenna partiin itti aanu dafee akka isin bira gahu yoo barbaadan hadaraa keessan share like subscribe comment gochuu hin dagatina chaanaliin kun chaanala kenna osoo hin taane chaanala keessan waan ta'e chaanala keessan isintu guddifata isiniin jechuu barbaanne barattoota yuunivarsiitii biraatillee share godhaa dhaqqabadhaa irraa fayyadamaa wal fayyadamsisaa isiniin jechuun dhaamsa keenya kan jalqabaati malee kan dhumaa miti galatoomaa nagaa nuuf tura